Abdii Geetaachoon jedhama. Walaloo babbareedoo haala yeroo irratti hundaa'ee fi bashannansiisoo ta'an yeroo yerootti argachuuf chaanaalii Abdii Geetaachoo Tube subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Galatoomaa. Galata kee korona waa malee dhufe seetee dhibeen biyya gaggabsu kan argansuu kukkutee lubbuu namaa dabarsu kan wosoo waliin tuqin gamaa gamanaa nyaatu qaallicha abbaa humnaa gonkumallee hin sodaatu qashqarxam godhaa jira namticha abbaa humnaa isa baanii kuularaa guyyaa guyyaan haxaa'ee lafarraa fixaa jira osoma laphee dhiibuu akka waan duutin jirree guyyumaan awwaallata reenfa diriirsee dirree isa na argaa qofaan lafa nutti dhiphisu isa xiyyaaraan dhufee boombiin nama gombisu isa maatii mana guutuu boombii tokkoon affeelu daa'ima daree guutuu kilaashiin kan haleelu humni kiyyaa hoo jedhee isa masjiida gubee musliimoota ajjeesu yoo barbaade rasaasaan yookaanis kan rarraasu kan rabbiin hin yaadanne kan jinnootaaf sagadu sheexana gammachiisuuf kan gugguutee ragadu humni keenya jettanii miidhaaf kan hiyyeessaa daa'ima duudaa jaamaa boombiidhaan barbadeessaa yeroon keenya jettanii dubartiitti dhukaasaa ulfa da'uudhaaf geesse dhiituun garaadhaa buusaa shororkeessaadha jettu jilmaamaatii hundumaa boombiidhaan daaraa guutu garaan laaftan gonkumaa akka taatan dhiisuudhaan akka hin taane taatanii dhiirriif dubartiin hafee dhiirriif dhiira ol fuutanii cidha cidheessaa jirtu gaa'ila saala wal fakkii araama babal'isuuf isin hanqate bakkii banii luuti jajjabeessaa eeyyama kennaa jirtu dhiira dhiiraan fuusisaa cidhaan walitti dirtu waan takkaa hin dhalanne isinirraa agarree kan dhiiraa osoo jennuu nutti fiddan shamarree waan rabbii hin jaallanne dubartiitu wal fuudhaa lafaa ka'een dubbanne miidiyaatu ragaadha dur dhiirri jilbeeffatee dhalaaf qubeellaa kennaa amma dhalaaf dhalaadha raajiidha kan baranaa walammatanii ciisaa dhungoodhaan wal gaggabsaa wal fuuneerra jedhanii miidiyaadhaan gabaasaa lachuu veelloo uffatu saalli isaanii takkuma dur hin jirre dhalate dur hin jiru gonkuma waan ijaan arguuf miti kan gurrattuu ulfaatu dhiirriif dhiirri wal hammachuun afaan keessa wal dhungatu wal fuuchuu isaaniitiif shaampaanyiitu banamee wuskiitu fincaasifama qaaniin tokkollee hin jiru afaan wal dhungatama faallaa rabbii deemtanii gooftaa guddaa waakkattu ana jechuudhaan dachee bal'oo dhiphistu akka taatanu dhabuun akka hin taane taatanii gabbaramaa dhiisuudhaan jinnoota gabbartanii osoo kan uume jiru uumamaa gabbarama korma ciibsanii qaluun jinniitu qallabama qaluuf gabbaruu qofaa kan jinnichi jaallatu jinnii gammachiisuudhaaf dhiigarra gangalatu maqaan rabbii hin jiru sheexanaaf sagadama ixaannitti aarfamee kormatitti qalama jinniif korma qaltanii dhiigarra gangalachuu dursa jinnii soortanii haftee jinnii soorachuu silaa akkasiin turre jinniif kormiin qalamu sheexana gammachiisuuf dhiiga keessan ciifamu keessan garuu faallaadha waa'ee rabbiin beektanu haraamaaf qiraaqimboo halaalan soorattanu kotte duudhaadha nyaattu waaddanii nyaattu saree simbiraa halkanii fi affeeluu nyaattu harree erga isin diddanii maaliif rabbiin komattu kaleessa ana jecha har'a maaliif dhokattu quban qabdan gonkumaa akka feetan taatanii badii keessanii hundumaaf deebiidha argattanii kaleessa maatii guutuu boombii tokkoon awwaaltu hoolaaf re'ee tuffachuun saree qaltanii nyaattu yoo haqqii miskiinotaa sichuu sin kaffalchiisaa dandeessanii hin baattanu jabaadha qixaatnisaa humni keenya kan jettan kunoo humna dhabdanii
mogoleen sirraafamee dhaabbachuu dadhabdanii guyyaa qabna kan jettan guyyuun nama ajjeesaa daa'ima duudaa jaamaa rasaasaan lubbuu baasaa hin beektan garaa laafu akka sanyii bineensaa haadha ilmoo hoosifattu bakka tokkotti ajjeesa akka fedha isaa godhee addunyaatti fincaa'ee amma immoo falli dhimma gola keessa naannoo amma gatii argatee dhufe harki miskiinaa qaallicha qishimuu korona isa ulfaa ajjeesee foon allaattii nyaachisu sila haqqiin miskiinaa boriftaan sin hin dhiisu yaa rabbi ati hin dhiisin si'i abbaan miskiinaa yaa argaa dhagahaa koo galata siif galchina giidoo kan qabu rabbi nutis abdii isaan jirraa galata kee gooftaa koo abdiin kutannu sirraa badii jaraa hundumaaf kennaafii jirta deebii quwwaan keeti yoomiyyuu galata kee yaa rabbi. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessan bakka jirtan maratti gaa nageenyi koo isin haa qaqqabu isiniin jecha gidduu kana walitti aansee walaloowwan garaagaraa isinii dhiyeessaa tureen jira jechaadha. Arras waa'ee dhibee vaayirasii koronaa fi dallansuu rabbii akka inni ta'e duraanis walaloo biraatiin isiniif ibseen jira. Dhibeen kuni dhibeen dawaa hin qabne kuni dallansuu rabbii akka ta'e beekamaadha jechaadha. Sababni isaa rabbii gaa'ila osoo hin godhin walqunnamtii saalaa raawwachuun dhibee garaagaraa akka saaxilamu nu taasisa. Fakkeenyaaf gaa'ila malee walqunnamtii saalaa raawwachuun akka rabbii amantaa kamiin hin eeyyamamne beekamaadha. Dinnee isa raawwannee jennaan HIV dhufee dawaa hin arganne jechuudha. HIV dhaaf hanga ammaatti. Egaa amantaa hundumaanii namaaf hamaa yaaduun hin eeyyamamu. Sharrii yaaduun hin eeyyamamu jechaadha. Hamaa namaa dubbachuun nama hamachuun hin eeyyamamu garuu waan halaalaa malee waan haraamaa hin nyaatinaa jedheera rabbi. Amantaa musliimaatiinis pirootestaantiinis maaliin iyyuu jechaadha. Saree antuunni hin nyaatamtu hin eeyyamamu jechaadha. Harreen jechaadha. Garuu nyaatamee jennaan jechaadha rabbi balaa fide. Balaa maalii fide? Balaa ivoolaa jedhamu fide jechaadha. Akkuma walaloo koo duraanii keessatti ibse. Ivoolaan sun dhufee namoota baay'ee dhiiga afaaniif gurraan ijaan yaasee nama baay'ee nu jalaa galaafate jechaadha. Vaayirasiin dhibeen ivoolaa jechaadha. Darbee uummanni keenya walqunnamtii saalaa gaa'ila malee raawwatee HIVdhaan qabame. Ivoolaan immoo waan hin taane nyaatee ivoolaadhaan qabame. Waan hin taane dubbatee anaadhaan na argaadhaan waan baay'ee balleessee immoo dhibee koronaa gara dhufee. Dhibeen koronaa kun dhufee hanga ammaatti nama miiliyoona tokkoof walakkaadhaa ol lubbuu baasee jira hanga ammaatti jechaadha. To'achuu dadhabaniiru jechaadha. Sababni isaa maali? Waan rabbi ajaje hojjechuu dhiisuudhaan jechaadha kan wanti kun nutti dhufe. Darbee ana kan shakkutti gara fuulduraatti jechaadha. Tilmaamaa deemuun nama rakkisu waan bor dhalatu. Waan hin godhinaa jedhamne goone walqunnamtii saalaa osoo hin fuudhin yookaan hin heerumin raawwachuun hin danda'amu innaan raawwanne HIV finne waan hin nyaatinaa jedhamne nyaannee ivoolaa ofitti finne waan hin dubbatinaa waan hin taane hin godhin hin dubbatinaa jennaan didee hawaasni waan hin taane godhee innaan koronaan nutti dhufee bor immoo waan rabbi nuuf hin eeyyamne waan amantaan kamiyyuu hin eeyyamne yoo ilaalte dhibee ijaan namatti dhufee ijaan ebeluu tokko ilaalee ijaan nama ajjeesu tokko hin beekamu nutti dhufuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu uummanni addunyaa kun kana hubatee waan akkasiirraa of eeguu qaba kan inni qabaatu jechaadha. Shakkii kooti tilmaama kun kaa'uu barbaadan dhibeen gara fuula duraatti kallattii amma isinitti himeen dhufeera gara fuula duraatti immoo ijaan wal ilaallee irra dhibee wayii dhufuu ni maleereen shakkii guddaadha kan qabu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha. Kanumarraan kan ka'een walaloo kana isiniif dhiyeesse boriftaanis walaloo kanaa fi kan kanaan wal fakkaatan karaa chaanaalii kootii isiniif hin maxxansaa hanga ammaatti keessaniif baay'een isin jaallataa baay'een isin kabajaa ergaan koo walaloon koo yoo isinitti tole sheer subscribe like comment naa godhaa walaloon koo keessatti qeeq yaada yoo qabaattan karaa koomentii naa barreessuu hin dagatinaa. Abdii Geetaachoo jedhama walaloo babbareedoo
yeroo haala yeroo irratti hundaa'ee fi bashannansiisoo ta'an yeroo yerootti argachuuf chaanaalii Abdii Geetaachoo Tube subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Galatoomaa.